Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App. Video ajaa'ibaa takka isinii qabadhee dhufeen jira. Keessattuu YouTuberoota haaraatti baay'ee gaaffii itti ta'a wanti kun. Yeroo YouTube banatanii kaan waan kana achirraa dhabuudhaan gaaffii itti ta'a. Akkasuma videoon qulqullina hin qabu namoonni jettan amma sirra deebi'een isinitti hima. Videoodhuma daawwataa jirtan iskiriinii isaarra tuqaa. Gara barnootaatti seenuun dura kana isinitti agarsiisuun barbaada. Iskiriinii taphataa irra yeroo tuqxan mallattoo seetingii xiqqoo tokkota jirti isiirra tuquudhaan quality jedhee qulqullina jechuudhaan as jira. Achirra tuqaati qulqullina ajaa'ibaatiin akka sirriitti isinitti mul'atutti daawwachuuf achirra tuqxu quality ka jedhu kanarra. Erga tuqxanii booda high picture quality ka jedhu kana filadha. High picture quality ka jedhu kana yeroo filattan qulqullina isa dhumaatiin qulqullina ajaa'ibaatiin ka barreeffamni tokko tokkoon isinitti mul'atuun sirriitti viidiyoo daawwachuu dandeessu. 720p quality bareedaadhaan high picture qualityidhaan viidiyoo daawwachuu dandeessu. Qulqullina jijjiiruudhaaf egaa mallattoodhuma seetingii xiqqoo kana as jirtu kana tuqattuun isiniin jedha. Gara barnoota keenya har'aatti yeroo dabarfannu YouTuberoonni haaraan baay'ee koomentii jalatti na gaafata. Community taabii kanaan dhimma wal qabate jechuudha. Dhimma community taabii irratti barreeffama footoo viidiyoo post gochuu irratti. Chaanaliin kun chaanalii keessanii subscribe gochuun hiriyoota keessaniin gara social media adda addaa irratti haga dandeessanii gara telegramiitiin gara facebookiitiin gara whatsappiitiin hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Akkasuma like tuquu hin sodaatinaa obboleeyyan kiyya. Gara community taabiitti yeroo dabarfannu YouTube tokko namni banate home qaba, viidiyoo qaba, mata duree adda addaa jechuudha, playlist qaba, community tab ka jedhuu fi akkasuma channel ka jedhu about qaba jechuudha. Aboutiin dhimma channelii keenya ka baadhatee ta'u channeliin namoota nuti subscribe jaraaf goone playlist nuti hidhannee viidiyoo irratti walitti maknu. Community tabiin haara kanni duraan subscribe kuma tokko yeroo guuttanne kanni community tabiin irratti dabalatamu kan YouTubein irratti banuu jechuudha. Duraan dirqama subscribe kuma tokko qabaachuu qabna community tabiin asitti bahuudhaaf. Yeroo dhiyoodhaan dura garuu subscribe 500tti gad deebisee jira. Akka YouTuberoonni daddafanii irratti hojjetatanii community yeroo namaa badabe haga ta'e haamilee namaaf ta'a waan ta'eef YouTubein gara 500tti gadi butee jira. Subscribein keessan yoo har'a 500 galee hadhuma hin banamu torban tokkoffaa turee banama. Community tabiin garuu jechuudha. Suuraa irratti suuraa akkasii postii gochuudhaaf barreeffamaa wajjin waan akkasiitii jechuudha. Community tabiin kan inni banamu gaafa isin subscribein keessan 500 darbee jechuudha. Faayidaan community tabii viidiyoo keenya share gochuu dandeenya. Akkasuma suuraadhaa fi barreeffama share gochuu dandeenya. Barreeffama qofa share gochuu dandeenya. Filannoo adda addaa irratti hojjechuu dandeenya. Akkasuma viidiyoo namoota biroo share gochuu dandeenya. Community jalatti share behind the scene photo bakka jedhu kanarra tuquudhaan waan haaraa isinitti agarsiisaa jira. Bakka kanarra tuquudhaan barreeffama ta'ee barreessitu barreeffama share gochuudhaaf akkasuma pool jira akkasuma image jira photo jira jechuudha. Barreeffama ta'ee barreessitanii feetan suuraadhaan wajjiniin upload kan isin gootanu. Ashama akkam ooltan whatever barreeffama ta'ee irratti katabdu sanaan booda yoo suuraa barbaadan suuraa wajjin maxxansuu barbaadan suuraarra tuqxu yoo poolii gaaffii wayii yookaan filannoo waliin ta'e akkasuma pool ka jedhu ka jalqabaa mallattoo jalqabaa kana filattu jechuudha. Mallattoon jalqabaa imeejii fi teekstii qaba. Teekstii filattu yoo barbaadan yoo feetan immoo suuraa filattu jechuudha. Add poolii adda addaa irratti dabaluu dandeessu. Kana waan filannoo waliin waan maxxansuu feetaniif isin fayyadaa jechuudha. Kana duraan ibsee jira. Garuu namootatti kan gaaffii ta'e community taabiin kun yoom nuu banamaa isa jedhuufan fidee dhufe. Akkamitti suuraa yookaan immoo viidiyoo adda addaa yookaan barreeffama postii gochuu dandeenya. Pooliin kan inni fayyadu waan akka filannootiif barreeffama sanaan booda post gochuuf jechuudha. Sunnuun barbaachisu taanaan garuu imeejii filachuu. Barreeffamaaf suuraa maxxansuudha suuraa keenyarra tuqannaa. Erga barreeffama barreessinee booda suuraarra tuquudhaan gara gaalarii nu geessaa suuraa qopheeffanne sana finnee itti galchinaa jechuudha. Finnee irra galchinee suuraaf barreeffama sana walitti post ka jedhu kana tuquudhaan postii goonaa jechuudha. Kan inni postii ta'us community jalatti akkasuma viidiyoo keenya irra deebinee share gochuu dandeenya. Viidiyoo kan namaas share gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf viidiyoo namaa tokko share
akka itti godhan isinitti agarsiisu. Viidiyoo YouTube irratti share gochuu jechuun maalinni isa jedhuuf jechuudha. Viidiyoo kanarran tuqaa viidiyoo abbaan fedhee tokkorran tuqaa jechuudha. Viidiyoo nama share gochuu barbaade yookaan immoo daawwataa share gochuu barbaade. Ergan irra tuqee booda viidiyoon kun mallattoolee adda addaa jala kanaa qaba. Laayikii qaba, dislaayikii qaba, live chat, share, download waan jedhu mallattoolee adda addaa jala kanaa qaba. Share ka jedhu jira, share irran tuqa. Sharein namoota subscribe 500 hin geenyeef Telegramii, WhatsApp, Facebook waan adda addaa share gochuu qofaaf. Garuu create post ka jedhu isiniif baasa gaafa si subscribe 500 dabarfattan kana tuytu. Yeroo san tuytan mata duree irratti katabiinuun jedha. Mata duree ta'ee irratti katabna dhimma viidiyoo sanaan wal fakkaatu jechuudha. Mata duree irratti katabna whatever. Mata duree erga katabnee booda post ka jedhu kana tuqnee share namaaf goonaa jechuudha. Kan inni share ta'u eessatti YouTube community jalatti share namaaf godhamaa jechuudha. Kana gochuuf garuu dirqama subscribing keessan 500 ol ta'uu qaba. Akkasuma warri subscribing keessan 500 ol hin dabarfannes ta'e warri dabarfattanis viidiyoon kun viidiyoo barnootaati. Nama baay'eetu irraa barachuu barbaada. Nama baay'eetu dhimma YouTube barachuu barbaada. Hundi keessanuu social media fayyadamtan ni qabdu. Kanaafuu gara Facebookiitiin, WhatsAppiidhaan, Telegramidhaan hiriyoota keessanii daqiiqaa tokko keessatti share gochuu dandeessu. Viidiyoo isinitti tole keessaa ilaaluudhaan ka barbaaddan gara Facebookiitiin, gara social media adda addaatiin hiriyoota keessaniif qooduu hin dagatinaa isiniin jedha. Akkasuma barumsa har'aa irratti community taabiin kun YouTuberoota haaraadhaaf kan inni banamu dirqama gaafa isin subscribing keessan 500 ol darbe. Har'a 500 guunnaan har'uma isiniin banamu torban tokko waan akkasii tureeti kan inni banamu jechuudha. Akkasumas chudilii gochuu dandeessu. Postii maxxansitanii sa'aatii kanaan booda ifanaaf ba'u waan jedhu jechuudha irratti guuttachuu dandeessu. Suuraa barreeffama akkasuma viidiyoo hiriyoota keessanii share gochuudhaaf daddaftanii warri haaraa taatan subscribe keessan 500 ol darbuu qabduun isiniin jedha. Barnoonni keenyas kana fakkaata akkasin irraa barattan abdii guddaan qaba. Warri haaraa taatan subscribe akkasuma like share gochuu hin dagatinaa isiniin jecha barnoota ittaanu walitti deebina turtii gaarii.